tarkaanfiin haaloo baannaa Israa'el fudhattu hordofuun Israa'eliif bichoota ishee gidduutti muddamni uumame kan jiru yoo ta'u Israa'el tarkaanfii haaloo baannaa fudhattu of qusannoon geggeessitu gorsaa jiraachuun dhaga'ame. Tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irra deebiin fudhachuu maltu tilmaama keessa galchuun yaaddoon biraa dhalatee kan jiru yoo ta'u Ameerikaan meeshaa waraanaa guddichaa gara Israa'elitti bobbaastee jiraachuun beekamee jira. Humni ittisaa qilleensaa Israa'el goomsiisaa misaa'ilota Iraan madaaluu dadhabuun isaa balanaan dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanuma hordofuun Ameerikaa fi biyyoonni dhiyaa gaaleellaa tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhachuuf karoorfattee dangeessaa jiraachuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Gama kaaniin Israa'el gaazexeessaa lammii Ameerikaa haleellaa misaa'ilaa Iraaniin gaaga'amaa mudatee gabaase jechuun hidhuun ishee dhaga'amee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Hezbollaan adda waraanaa haaraa uumuun tarkaanfii bifa addaan geggeessaa jiruun loltoota Israa'el hedduu fixaa jiraachuu gabaafamaa jira. Hezbollaan saatiiwwan 24 darban kanaan haleellaa rookeettii 300 olii raawwachuu isaa maddeen waraanaa Israa'el mirkaneessanii kan jiran yoo ta'u kun immoo ga'umsi garee kanaa akka muummichi ministeera Israa'el Netanyaa'uun jedhan akka hin jirre akeekee jira. Adda waraanaa haaraa Hezbollaan madaala dirree waraanaa jijjiiree kanarratti gabaasa bal'aa qabannee jirra. Pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogan Israa'el farra nageenya addunyaati jechuun balaaleffachuun Raashiyaa fi Iraan biyya kanarratti tarkaanfii waloo akka fudhatan waamicha taasisan. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa Shamaar Kafunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaam kan baa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa balanaan qindeessinee kan isin biraan geenyuusaam. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooda. Odeeffannoolee onkololeessaa 14 2024 kan guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne waliin turtii gaarii. Tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti fudhannuu irratti ammallee murtee dabarsinee hin qabnu. Tarkaanfii keenyaa daangessuuf Ameerikaa fi biyyoonni biroo dhiibbaa irratti taasisaa jiru jechuun aangoonni Israa'el maddeen oduu Bloombergitti himanii jiru. Gorsitoonni Israa'el biyyattiin of eeggannoo taasisuu akka qabdu dursanii akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u keessattuu tibba darbee erga misaa'ilonni Iraan aggaamii isaanii milkeessanii buufata waraanaa Israa'el barbaadeessanii booda meeshaaleen ittisaa qilleensaa Ameerikaa Israa'elii fi Ingiliz tasuma misaa'ilota ammayyoo Iraan qolachuuf ga'umsa olaanaa akka hin qabne erga hubatameas Israa'elii fi michoonni ishee sodaa guddaaf saaxilamanii jiru. Tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhattuu akka of qusannoon taasifamu gorsaa jiraachuu isaanii maddeen waraanaa waabeffachuun miidiyaaleen gabaasa isaanii qoodaa jiru. Israa'el haleellaa misaa'ilaa Iraaniin gaaga'ama ishee mudatee dhoksuuf tattaaffii isheen taasisaa turte osoo milkaa'ina fuu isaa hordofuun gaazexeessaa lammii Ameerikaa miidiyaa walabaarraa hojjetuun yakka gaaga'ama misaa'ilaa Iraaniin mudatee gabaasti jechuun gaazexeessaa kana hidhuu ishee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Gaazexeessaan lammummaa Ameerikaa qabu Jarmiim Looferidii jedhamu hidhamuu hordofuun dippiloomaatota Ameerikaa fi Israa'el gidduutti mufiin uumamee jiraachuunis beekamee jira. Guyyaadhaan gabaasa raadiyoon waraanaa Israa'el maddeen waraanaa isaa waabeffachuun qoodeen ammoo baatiriin meeshaa ittisaa qilleensaa Ameerikaa yeroo jalqabaaf tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irratti fudhatamu qindeessuuf Israa'el keessatti ni dhaabbata jedhee jira. Haleellaa misaa'ilaa Iraan ga'umsa olaanaan qolachuu dadhabuu isaanii hordofuun Ameerikaan yeroo jalqabaaf baatirii meeshaa ittisaa qilleensaa THAAD gara Israa'elitti bobbaasuun ishee beekamee jira. Ministeerri Ajaalaa Iraan Abbaas Araghchiin gama isaatiin yaada kenneen Ameerikaan meeshaalee waraanaa gurguddaa hedduu isaa Israa'eliif kennitee jirti. Amma immoo dabalataan meeshaa ittisaa misaa'ilaa ishee gara Israa'elitti bobbaasaa jirti. Lubbuu loltoota ishee balaaf saaxilaa jirti kan jedhan ministeerri Ajaalaa Iraan kun danda'aa kanatti lolli waraanaa to'annaa ala ta'uu akka hin uumamneef tattaaffii olaanaa taasisnee jirra. Garuu kana booda dantaa keenya kabachiisuuf of qusannoo tokkollee hin qabnu jechuun akeekkachiisanii jiru. Eenya kana Israa'eliif sabaaseen akeekkachiisaa tokko dabarsitee kan turte yoo ta'u innis xiyyaarri Iraan kamillee kan qilleensa Libaanoos keessatti argamee haleeleen barbadeessa jechuun dhaadattee kan turte yoo ta'u osoo hin turin kaleessa hoogganaan paarlaamaa Iraan Mohammad Baaqir xiyyaaraan magaalaa guddittii Libaanoos kan taate Beeruutitti bu'uun xalayaa Imaam Ayatollah Ali Khamenei irraa Libaanoosiif ergamee qaqqabsiisee ture. Kun ammoo Israa'el afaan isheen dhageessuun afaan dippiloomaasii osoo hin taane afaan humna waraanaa akka ta'e nama hubachiisaa jedhamaa jira.
akka keessa beektonni ragaa baanitti haleellaa misaayilaa ishee irratti raawwatameen Israa'el gammaatti tarkaanfii haaloo baannaa fudhachuuf jaatanii keessa seentee kan jirtu yoo ta'u kun ammoo tarkaanfii haaloo baannaa Iraan irra deebiin isaan irratti fudhachuu maltu tilmaama keessa galchuun ta'uun isaa beekamee jira. Hoogganaan paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir kan dheengaddaa Liibaanos seenuun xalayaa Ayatollah Ali Khamenei qaqqabsiisan kaleessa ammoo Liibaanos irraa ka'uun gara Switzerland magaalaa Jineefaatti imalanii jiru. Kaayyoon imala isaanii ammoo yaa'ii miseensota paarlaamaa idil addunyaa irraa qooda fudhachuuf yoo ta'u waltajjii kanarrattis sagalee lammiilee Falasxiiniif Liibaanosiin dhageessisanii jiru. Yeroo ulfaataa kana keessatti sagalee Falasxiinotaaf Liibaanos ta'uun dirqama kabajaa kiyyaatti jechuun carraa argatan kana leellisanii jiru. Hizbullaan kallattii kibbaa Liibaanosin loltoota waraanaa Israa'el irratti haleellaa ulfaataa raawwachuun beekame. Hizbullaan turtii sa'aatii 24 darban kana keessatti gara Israa'elitti rookeettilee 300 ol dhukaasee jiraachuun isaa kan beekame yoo ta'u gareen hidhattootaa kun ga'umsi waraanaa isaa akka muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu jedhan dadhabee akka hin jirre haleellaa sa'aatiiwwan 24 darban dabalatee tarkaanfii ganamaan guyyaa kaleessaa fudhateen akeekee jira. Gareen Hizbullah gama toora chaanala teelegiraama isaatiin gabaasa baaseen akka beeksisetti tarkaanfii waraanaa kallattii kibba Liibaanosin loltoota Israa'el irratti fudhateen hedduu isaanii du'aaf madoon adabuu ifoomsee jira. Hizbullaan ibsa isaa kanaan haleellaa ulfaataa kana miseensota waraanaa Israa'el naannoo iddoo Tel Almaadur jedhamutti boombii kiyyeessee dhoosuun akka fudhatee kan ifoomse yoo ta'u kanaanis loltoota Israa'el lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeesuu fi madeessuu beeksisee jira. Hizbullaan sochii waraanaa lafoo Israa'el kana qolachuuf adda waraanaa haaraa uumee lolaa jiraachuun kan beeksise yoo ta'u gara magaalaa Raamiyaas seenuuf loltoota waraanaa Israa'el yaalii taasisaa jiran irratti dabalataan haleellaa boombii biraa geggeesseen miseensota waraanaa Israa'el kanneen daaraa taasisuu ifoomsee jira. Ganama guyyaa kaleessaa qofa miseensonni waraanaa Israa'el hedduun miidhamuu maddeen waraanaa Israa'el mirkaneessanii kan jiran yoo ta'u lolli waraanaa lafoo isaan garee Hizbullah faana geggeessaa jiran jabaatee itti fufuu akeekanii jiru. Gareen Hizbullah ammallee rookeettilee gara Israa'elitti dhukaasuun jabeessee itti fufuun isaa kan himame yoo ta'u sa'aatiiwwan 24 darban kana keessatti qofa rookeettilee 300 caalan gara Israa'elitti dhukaafamuun beekamee jira. Waraanni Israa'el ibsa guyyaa kaleessaa kenneen sa'aatii 24 darban kana keessatti rookeettileen 320 ta'u Liibaanos irraa gara Israa'elitti dhukaafamanii jiru jechuun mirkaneessee jira. Gareen hidhattoota Hizbullah kan Iraaniin deeggaramuun kun lola waraanaa bal'aa fi walitti fufaa si'achi Israa'el waliin geggeessaniif adda waraanaa haaraa uumuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u addi waraanaa Hizbullaan uume kun ajajii rookeettii dhukaasuu kan itti kennamuu fi lola lafoo waraanaa Israa'el waliin kan geggeessu ta'uu isaa qaamonni Hizbullaatti dhiyeenya qaban ifoomsanii jiru. Hooggantoonni waraanaa Hizbullah maqaan isaanii akka hin beekamne barbaadan yaada kennan akka jedhanitti addi waraanaa haaraa uumame kun walumaa galatti sochiin isaa iccitiin kan raawwatamu yoo ta'u akkaataa caasifamaa isaa irratti ibsa bal'aa kennuun akka hin barbaachisne himanii jiru. Hanga ammaatti meeshaalee gurguddaa fi sodaachisaa arga isaa ni jira jedhamee kan sodaatamu Hizbullaan meeshaalee hidhatee jiru misaayilota ammayyaa'uu isaa kan hanga ammaatti hojiirra hin oolle hedduu ta'uu isaanii keessa beektonni ni himu. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan Israa'el nageenya addunyaa keenyaaf biyya sodaachistuudha jechuun sochii Israa'el balaaleffachuun isaanii dubbii ijoo ta'e kan jiru yoo ta'u Raashiyaa fi Iraan biyya kanarratti tarkaanfii waloo akka fudhatan waamicha taasisanii jiru. Lolli waraanaa erga jalqabee waggaa tokko caale kun marii araaraan ni xumurama jechuun abdiin guddaan uumame kan ture garuu faallaa kana damee isaa babal'ifachuun lolichi hirmaattota garaagaraa simachuun jabaatee itti fufee jira. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan sochii Israa'el qeequu fi balaaleffachuun beekaman haasaa taasisaniin Israa'el naannawaa bahaa giddu galeessaa dabalatee nagaa fi tasgabbii addunyaa keenyaaf diinadha jechuun balaaleffatanii jiru. Pireezidaantiin Turkii kun dabaluun Israa'el irra deddeebiin Sooriyaa irratti haleellaa raawwachaa jirti. Kana ammoo gamtaan ishee dura dhaabbachuun dirqamadha jedhanii jiru. Nageenyi waaraa Sooriyaatti akka dhufuuf Iraan, Sooriyaa fi Raashiyaan gamtaa uumanii lola waraanaa banuun haleellaa ishee dhaabsisuu qabu kan jedhan yoo ta'u Iraanii fi Raashiyaan hanga ammaatti haasaa Erdogan kanaaf deebii kennan hin qaban. Israa'el lola waraanaa Gazaa cinaatti irra deddeebiin Sooriyaa magaalaa guddittii Damaasqoo dabalatee magaalota naannawaa sanaa irratti haleellaa raawwachaa turuun ishee kan yaadatamu yoo ta'u Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan ibsa isaaniitiin Israa'el lammiilee Falasxiin Gazaa jiraatan irratti yakka duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jechuun akeekkachiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Dabalataan Israa'el lola waraanaa Liibaanos boodaam Turkiyaa haleeluuf karoora qabaachuu ishee dhiyeenya kana Deutsche Wellen gabaasa baaseen dubbisiisee ture. Deeggartuu jabduu Hamaasiif Hizbullaadha kan jedhamtu biyya Rippaabilika Islaamaa Iraan dhiyeenya kanatti Tel Aviv irratti haleellaa misaayilaa raawwachuu ishee hordofuun
tarkaanfii aloobaannaa Israa'el fudhatuuf biyyoonni baha giddu galeessaa daangaa qilleensa isaanii akka hin eeyyamne akeekkachiisee turuu ishee hordofuun Saudi Arabiyaa fi Imaaraatiin Arabaa ibsa baasanii daangaa qilleensa isaanii Israa'elin dhorkachuu isaanii hubachiisanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.